sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Muddi sagal bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Jalqaba irratti oduun karaa jaalle biiftuu galgaloo isiniif dhiyaata. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa baay'ee isiniif dhiyeessaa kan isin keessummeessu ani Michuu Lammiiti. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Maqaa Komaandii Poostii jedhu sababeeffachuun ammallee hidhaa fi ajjechaan hammaate. Sodaa warraaqsa uummata bal'aaf jedhee labsii hatattamaa kan labse mootummaa kan ofiin jedhu gareen murna bicuu wayyaanee ta'e jedhee ilmaan Oromoo miidhuuf anjeffatee labsii baasee irratti hundaa'uun waraanni garee kanaa golee Oromiyaa mara keessatti hidhaa fi ajjechaa akkasumas darara ilma namaaf hin malle ilmaan Oromoo irraan gahaa jiraachuu gabaasni golee Oromiyaa bakkoota garaa garaa irraa nu qaqqabe ni addeessa. Kanuma walqabatees godina Arsii aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa keessatti humni Komaandii Poostii jedhamuun waamamu magaalattii keessaa namoota hedduu badii tokko malee hidhaa jiraachuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Keessattuu dargaggoota qaroo Oromoo funaanee akka jiru ibsuun kanneen hidhaman danuu ta'anillee ammaaf kanneen maqaan isaanii adda bahe keessaa Musaa Hussein, Aman Haji Jeelaan, Idris Awwaloo, Asiyaa Abbaas, Hussein Tilmoo fi Ibrahim Haji Saayidaa kanneen jedhaman isaan muraasa yoo ta'an dargaggoonni kunneen gara magaalaa Kullaatti geessamanii akka hidhaman qeerroon bakkichaa gabaasan. Bifuma wal fakkaatuun Arsii Lixaa magaalota Asaasaa, Dodolaa, Adaabbaa fi Shaashamannee keessattis waraanni Komaandii Poostii meeshaalee waraanaa gurguddaa qabachuun gamoo gubbaatti yaa'ee sochiilee uummataa guyyaa guyyaan hordofaa akka jiruu fi uummata nagaa shororkeessa akka oolan qeerroon bakkichaa gabaasan. Oduu biraan Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa lammii isaatiin Itoophiyaatti imaluun balaa qaba jedhee ammallee irra deebi'ee lammii isaaf dhaame. Abbaan Rummaa mootummaa wayyaanee amma addunyaa maraafiyyuu ifaa dhufeera. Yeroo gara yerootti mirga dhala namaa dhiibuun lammiilee isaa hacuucuun kan beekamu sirni mootummaa faashistii Abbaa Irree wayyaanee miidiyaa hawaasaallee ugguruun biyyoota addunyaa keessaa mirga odeeffannoo saba ofii dhorkuun beekamu keessaa isaan olaanoo keessatti ramadamuun mata duree addunyaas ta'aa jiraachuun beekamaadha. Kanumarraa ka'uun Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa lammiilee isaa biyya Itoophiyaa keessa jiraniif sodaa qabu ibsuun kanneen kaanillee gara biyya kanaa nagaa se'anii akka hin imalleef hubachiisee jira. Oduu biraan mootummaan kufuuf teessoon ittiin socho'aa jiru sirni garboonfataa wayyaanee yeroo gara yerootti hayyootaa fi beektota Oromoo ukkaamsuu fi ugguruun hammaataa dhufeera. Hoogganaa Koongirensii Federaalaa Oromoo kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaas qabamuun gara Maayikalaawwiitti maatii isaanii lama waliin darbamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Maatiin Dr. Mararaa lammeen yeroo gadi lakkifaman Dr. Mararaan garuu ammas qarriffaa diinaa keessa akka jiran odeessi nu qaqqabe ni dhugoomsa. Dhumarratti Manni hidhaa Qilixoo gubachuu fi namoonni 23 balaa kanaan du'u waliin haala wal qabateen hidhamtoota 38 irratti himannaan yakka shororkeessummaa ilmaan Oromoo mana hidhaa Qilixoo jiran irratti baname. Kanneen keessaa namoonni 4 galmee Obbo Baqqalaa Garbaa faarra kan jiran yeroo ta'an namoota kanneen balleessaa isaanii malee dararaan ilma namaaf hin malle akka irratti raawwataa jiru keessattuu manni itti cufamee harki isaaniis fuuncaan hidhamee oolanii bulaa akka jiran beekame. Sababa kanaanis irreen isaanii ciccitee godaanisa akka qabu himanis manni murtii garuu yeroo fudhatee kan inni ilaalle ta'uun ibsamee jira. Shakkamtoonni 38 jimaata darbee dhaddachatti yeroo dhiyaatan dararaa fi reebichi hamaan akka irratti gaggeeffamaa jiru mana murtiif himanillee furmaata akka hin argatin
ibsame. Namoota kana keessaa tokko kan ta'e barsiisaa Abdiisaa Bookaa jedhamu gubachuu mana hidhaa Qileenxoo sanaan du'e jedhamee reeffi isaa warraaf kennamee kan awwaallatan yoo ta'u, mana murtii keessatti garuu akka waan lubbuun jirutti maqaa isaa waamamuu himuun manni murtiis beellamatti aanutti haa dhiyaatu jechuun deebii qaanfachiisaa kennee jira. Mootummaa kan ofiin jedhu sirni kun ofiif ajjeesee ofiif haa dhiyaatu jechuun tuffii uummaticharraa qabu kan ibse yoo ta'u, itti gaafatama seenaa jalaa kan hin baane ta'uu qeerroon hubachiisuu fedha. Oduun keessa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Kaleessa yeroo wal dudubbannu, kaleessa yeroo wal mari'annu. Boru guyaan kee rakkinni koo hin furamne kunoo arralee. Kaleessa yeroo wal dudubbannu, kaleessa yeroo wal mari'annu. Boru yeroon kee, boru guyaan kee rakkinni koo hin furamne kunoo arralee. Sachotu asachofta, emi kani milkofta. Namma kilubuko, namma kilubuko. Sachotu asachofta, emi kani milkofta. Kaleessa yeroo wal dudubbannu, kaleessa yeroo wal mari'annu. Boru yeroon kee, boru guyyaan kee rakkinni koo hin furamne kunoo arralee. Kaleessa yeroo wal dudubbannu, kaleessa yeroo wal mari'annu. Boru yeroon kee, boru guyyaan kee rakkinni koo hin furamne kunoo arralee. Sachotu asachofta, emi kani milkofta. Namma kilubuko, namma kilubuko. Sachotu asachofta, emi kani milkofta. Namma kilubuko, namma kilubuko. Sachotu asachofta, emi kani milkofta. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname.
maqaa adda bilisummaa Oromoon afaan faajjii uumuun qabsoo bilisummaa irratti yakka raawwatudha. Adda bilisummaa Oromoo baroota dheeraaf qabsoo bilisummaa Oromoo humneessuun galii isaatiin gahuu irratti ifatti hojjetuun kanneen sababa adda addaan dhaaba irraa adda ba'an walta'iinsa uumuun dhaabatti akka deebi'an taasisaa akka ture ifaadha. Walta'iinsoota qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessan adda addaa godhaman keessaa walta'iinsa shanee adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo waxabajjii bara 2014 Beerlinitti ta'e isa tokko. Walta'iinsa ifatti hawaasa duratti godhame kanaanis miseensonni gamlameenii walitti deebi'uun caasaan dhaabaa hundi sadarkaa olaanaa irraa hanga gadiitti wal fudhachiifamee waliin dirqama fudhatuu fi hojjetuutti bobbaafame. Kunis mooraa qabsoo bilisummaa jabeessuuf kan gumaachu ta'uun hawaasa keenyaan itti amanamee deeggarsa bal'aa irraa argatuun hin dagatamu. Haa ta'u malee murni gabaabaa waliigaltee godhame diiguudhaan dirqama dhaabaa fudhachuu diduun sirna dhaabaa cabsuutti tarkaanfate. Haala kana daddaffiin furmaata itti godhuuf dhimma kana koreen hojii raawwachiistuu ilaalee murtii gumii sabaaf dhiyyeesse. Qaamni dhaabaa olaanaa kunis koreen seeraaf to'annoo qaama lameen irraa ijaaramee dhimma kana qoratee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoof akka gabaasu ajajuu irraa koreen seeraaf to'annoos qorannoo geggeessee qaamni quuqama qabu kun teessuma gumii sabaa irratti yaada isaa dhiyyeeffatee furmaanni akka itti barbaadamu akeeke. Gumiin sabaa yaada akeekame kana irratti hundaa'uun gartuun sirna cabsuun dirqama fudhatuu dide koreen itti ijaaramee teessuma gumii sabaa irratti hirmaatuun rakkoo qaba jedhu akka ibsatu affeerame. Tattaaffii seera dhaabaa irratti hundaa'uun taasifame kana gartuun seeraa dhaabaan ala of taasise kun seeraa fi sirna dhaabaan ol of godhuudhaan waamicha godhameef diduun furmaata karaa nagaa sirnaa fi ilaaf ilaameen dhibdee jira jedhamu akka furamuuf fedhii dhaabni agarsiise gufachiise. Akka kanaanis yeroo uummanni Oromoo guddaa xiqqaan golee Oromiyaa hunda keessatti tokkummaan diina kokkee qabaa jiru kanatti murni seeraa fi sirna dhaabaaf abboomamuu dide kun maqaa adda bilisummaa Oromoon ibsa ammas marraa lammeffaaf mooraa qabsoo bilisummaa keessatti afaan faajjii uumee mudde 6 bara 2016 baasee jira. Addi bilisummaa Oromoo ibsa seeraa fi sirnaan alatti maqaa adda bilisummaa Oromoon baafame kun kan fudhatama hin qabnee fi seeraa ala ta'uu hubachiisuu barbaada. Kanneen qabsoon bilisummaa uummataa finiinuu irraa hirribaa dammaqan akkanaanis miseensonnii fi deeggartoonni waliigala uummatni Oromoo tarkaanfii gaafatama dhaabbilee akkanaaf gurra laachuu dhiisuun qabsoo diina irratti itti jiru finiinsuu irratti akka fuulleffatamu addi bilisummaa Oromoo ni yaadachiisa. Kana waliin kanneen adda bilisummaa Oromoo teessoo fi bakka bu'aa beekamaa akka qabu osoo beekanii ibsa dabre kana osoo adda hin baafatiin miidiyaan labsuun yakka ta'uu addi bilisummaa Oromoo ni hubachiisa. Fedhii aangoo jecha shirri qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hojjetamu kamuu akka hin milkoofne seenaa kanaan dura irraa baratuun uummanni Oromoo akkuma kanaan duraa tokkummaan qabsoo bilisummaa Oromoo jabeeffataa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa adda bilisummaa Oromoon hoogganamu akka finiinsu addi bilisummaa Oromoo shakkiin qabu. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo. Mudde bara 2016.
firasiitee qaamuma kee irraa tokkotti kan ceete foon kee irraanfattee qaama namaa siite funyaan yoo dhaamu maaliif ijji bootti oromummaa jechuun dhugaan gama kooti waan addaan hin baane foon qaama tokkooti. Harargeen mataadhaa yoo jenne fakkeenyaa Arsiin ija namaan agartuu fageenya Wallaggoonni keenya raabsa dhiiga namaa Shawaan sammuu keenyaa yaaduuf waan hundumaa Zimma hidda dhiigaa iluu dhuka keessaa meeqaama kanarraa kan jibbamu eessaa Walloo kalee lamaan baalee harka lamaan Gujiin miila lamaan booraan lafee dugdaa qaama kee jibbituu maaliif nyaatte dugdaa lubbuu koo balleessaa dhibeen qaama kootii hundi nama tokko gabras ta'e mootii akkanaa beektuu fi anis ibsuun kootii oromummaa jechuun foon qaama tokkooti. Soban uladam ni hami bare ekera mata namni soba bare yishana lafata namni qalbi hiru du'ati dadata namni senam begne ada kurkurata Bahamade Yiftun dihambahu Yiftun dihambahu Turas made Ugada buntahu Namni kayu Warana me toksa Warana me toksa Bishanile Aga chapsa Jile chapida jede hinamanu Erga anko das jenne hinabdanu Hangaranko awite siddo kaba Ole bulu singadu gab tokonga kaba Tugangu sobatu mirgisa Samnes nufe kunoni chalisa Para para Biltuni fankabu Para soba Dukam merkankabu Wajasani Akahi wa margu Obba patera Kandu ewan argu Sena sodabu Ibne malu dibe Fala kamna Nu daloni kube Abdi murini Daloni wabala Dugam masini Furula kulada Amni muridi Daloni wabada Dugam masini Furula kulada Soban uladam ni hami bare ekera mata namni soba bare yishana lafata namni qalbi hiru du'ati dadata namni senam begne ada kurkurata Kamanawu Akabito kuma Akabito kuma Nabdiniku Acucap ganduma Barum barum
barmuu karraa jite ofumuree barsanyi saafite sibiilumaan barsibiila qaruu umanumaan wayyaachisan garuu facaasanii akaahii waan marguu obbaafateera kan duube waan argu seenaa sodaabu ifnee maallu dhibe fala qabna nu dhaloonni kube abdiin muriini dhaloonni waa fada dhugaan maseene furuu lakkuu dhada abdiin muriini dhaloonni waa fada dhugaan maseene furuu lakkuu dhada. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabama waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna sagantaa guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.